naannoo keessanitti deemaa jiran maalinni wanni rakkoo keessan irratti deemaa jiru kun mee bal'inaan nu ibsimee maaltu jira? Rakkoo namaan akkuma beekamu haala ammaa kana keessatti uummanni keenya baay'ee rakkachuutu jira. Isa kana gaaffii tokko malee yeroo mana bulchuu malee daldala namaa cabsanii seenanii nama fuudhanii deemanii akka fedhanitti dararanii akka fedhanitti dhugaatii tokko malee dhala Oromoo miti qabachuutu jiru jechuudha. Eenyu fa'i warri hidhame kun maqaa isaanii nu tarreessuu dandeessaa? Ammaaf gaafa qamadii shanii jechuudha halkan keessa sa'aatii sadiitti obbo Sheetu Addunyaa kan jedhamu waan Ameerikaa Roobii magaalaa lafa Roobii keessaa qabanii fuudhanii deemanii haadha manaa isaa biraayi. Maal hojjeta? Hojiin isaa maali? Qotee bulaadhaati kaasumaafatti fiigee waanuma argate hojjetee ijoollee isaa guddifataa abbaa ijoollee lamaa fi abbaa maatii lamaati. Kanaan durallee waxabajjii keessa naannoo baatii ja'aatiin dura qabamee naannoo baatii sadii hidhame achi keessatti dararri guddoo irraan ga'anii achi keessaa inni dhukkubsatee mana yaalaa deddeebi'aa jira. Sababuma yeroo kan bitanii qaamaa irraan ga'anii mana yaalaa deddeebi'aa jira. Gaafuma fuudhanii ta'an kanayyuu amma dhukkubsachaa jira. Eegumaa qoricha liqimsee toora fuudhaatiin itti balbala qabanii naannoo nama soddomaa fi waliin ta'u kan isaanii seenanii mana seenanii fuudhanii deemanii. Ati qotee bulaadha jettee jirta. Egaa qotee bulaa akka maaliin egaa wanni isaan amma hoogganaa paartii siyaasati jedhaniiti moo lafa namaa seeraan ala qotatteedhaniiti moo maali wanni qotee bulaa irratti gara nama soddomaatiin yeroo isaan dhaqanii sa'ilii lama jechuudha. Nama soddoma jechuun qabe waan salphaa miti. Maalinni wanni isaan jedhaniin yookaan immoo wanni isaan irratti himata bananii yookaan immoo eenyu si barbaada jedhanii fuudhanii deeman. Inni maala naannoo namaa fudhataan kan mataa irratti hojjetachuutu jira. Akkuma beekamu haalli naannoon uummanni Oromoo naannoo keenyaa keessa jiru haala ulfaataadha. Sababa beekame qaama beekame nyaachifti shanee qallattii jedhanii sababa kanaatiif yeroo duraan akkasuma jedhanii isaa waliin jiraattii isaa nyaachiftii jedhanii warri kun immoo qaama kanaan walitti dhufeenya akkasiitti iyyuu qaban maatii ofii guddifachuuf akkamitti jiru keenyamoo amma rakkina kana keessaa baana jedhanii tattaafatu malee waan isaan ittiin qololan kana wanni isaan immoo kana gochuun isaanii hammeenyi uummata Oromoo kana dhagamsiisu uummata Oromoo dinagdeedhaan akka isaan dadhaban akka isaan nama qixxaanne akka qabeenyi isaanii jalaa fassare yookiin immoo akka isaan nama ta'uu hin dandeenye jechuudha. Raajin isaanii dinagdee isaanii akka dadhabu. Kanaan dura sa'aatii kana hin ta'edhanii maatichaa osoo facaafamanii jalaa akka jirutti akka inni qotatee na facaafata jedhetti osoo lafa isaa facaasin akka jirutti lafti isaa jalaa lafa ba'ee amma immoo ituma iyyuu waan argate hojjetee maatii lamaati namachi birii maatii isaa akka iyyutti kannee fi amma illee kan kana godhu. Maal aga ammaa bakka isaan keessanii hin beekamne ajjeesanii hidhanii namni dhaqee gaafate tokko hin jiru jechuudha. Aga maatichi isaan kanaan sababa shanee ajjeesse itti shanee waliin jirtu waan jedhu kan ta'edha malee badii tokko qabaatetti miti. Mee asirratti shanee deeggaruudhaa fi shanee nyaachisuu isaanii ragaa qabatamaan isaan irratti arganii kunoo kana wajjiniin jirta jedhanii itti dhiyaatan jiramoo akkanumatti nama kana lafumaa ka'anii akkuma tu jette dinagdeedhaan uummata Oromoo kuffisuu Oromoon akka isaa irratti abbaa qeetee hin jiraanne irratti kan hojjetamaa jiru moo ragaan isaan ati shanee deeggarta jedhaniin irratti agarsiisan yookaan immoo kunoo akkana goote jedhanii ragaa qabatamaa isaan irratti qaban ni jira? Ragaa qabatamaa isaa fuudhan ragaa qabatamaa qaban callisaniituma ittiin uummata Oromoo miidhuudhaaf uummanni Oromoo akka diinagdeen ta'u hin jenne akka nama hin taane akka hin guddanne nama xiqqoo tattaafatu nama bitaarii gaaffii mirga isaa gaafachuu danda'a namni kun haala keessa jiru haala rakkoo amma keessa jiru kanaan gaaffiin kun maal namni yoo gaafatu itti ilaalcha biraa qabduu qaama biraatti eeggatu jedhaniitu nama hin jedhu malee ragaa tokko illee qaban isaan ittuma hooggantoonni akka bilisummaa Oromoo meeqatu mana gaaffiitti rakkachuutu jira ragaa sobanii ragaa kophaa irratti qindeessuu gaaffii tokko malee sababa wanti jiraatati ittumaan Oromummaa jechuun Oromoo balleessumaa fi nama heddu malee ragaa qabaatanii wanta namni hojjetu tokko ragaa qabatamaa argatanii nuti garuu kan nama hedduutu jechuudha. Maaliif kun daran immoo nama illaaftu akka ta'etti jechuudha. Nama illaaftu daran nama cimtee uummanni Oromoo qaama isaan jedhan kana kallattiitti nama deddeebi'eessu yookaan immoo kallattiitti qabsootaa fideenfatu nama beeksisa malee gochaan isaan hin godhe gochaa jiran kun kan nama laaffisu miti kan nama immoo hamilee nama cabse miti akkuma maaliif jala nama jabeessee hamilee nama taa'u kana na yaada. Mee aanaa Shawaa Lixaa kana keessatti si galee manneeliin hedduutu naannoo Adaa Bargaatii fi akkasumatti Meettaa Roobii kana keessatti gubachaa jira. Manootni kunoo warri gubatan kun warri gubu kun eenyu? Manoota meeqa gubatee jira?
namoota meeqatu amma maatiin isaanii bifa amma ati jettu kanaan rakkina keessa jirame? Maqaa isaanii kan qabu garuu qabatamaadhaan namni kan gubate kan nama jiraattota 22 fi namni immoo kan gubate naannoo mana 50 oliiti. Sababuma maaf jedhi fageessanii jiraan aadaa bargaa jalla fuulita keessa dhuftee jedhamudha. Iddoo addaa fuulita kee jedhamu keessa baadiyyaa gammoojjii lafa qotee mana qotee bultootaa dhaqanii addaa poolisii Oromiyaa fi nadiitti kaa'ee bulee jechuudha. Mana addaa ilmaan hiyyeessaa mana namoota yeroo kanatti yeroo itti nama keenya gargaarree rakkina keessaa baanu mana yeroo itti rakkina itti filmi uummata keenyatti gargaaru mana abbootii keenyaa warra irraa dhalatanii irratti poolisii inni addaa poolisii Oromiyaa jedhamu. Yeroo afaan Oromoo dubbattoota saba Oromooti jedhu mana ilmaan Oromoo mana saba Oromoo gubuutti jiraatudha. Inni kun gaachana tokkoon gaachana uummata Oromoo jedhu gaachana uummata Oromoo ta'ee diina uummata Oromoo jedhu kana nafta ta'anii lafa kanaa jechuudha. Osuma ilaalanii abbaa warra fuulduratti itti qabanii abidda bakka mana 50 oli kan gubate. Tokkoon mana nama tokko keessa yoo xiqqaate qabeenya hedduutu gubatee jechuu danda'a. Maaliif wanta kaasii daga keessaa fudhanne mana isaanii keessa har'a bakkee buluutu jiru. Dhufa buluutu jiru. Muka jala buluutu jiru. Namni 32 kun jechuudha. Maatii isaanii ilaalu. Jiraata abbaa warraa 32 jechuun ilaalu. Kan maatii 5 qabu jira. Kan 5 qabu jira. Kan 10 qabutu jira. Warri kun har'a maal nyaatu maal uffatu eessa bulu akkamitti jiraatu jennee gaafa ilaallu qabeenyi isaanii nama dhuunfaa tokko jalaan gubatee baay'ee gara kuma dhibbaatti walitti tilmaamamaan nama tokkoofi. Haa ta'u gaamee namoonni kun akka naa himaa jirtutti nama abbaa warraa 32tu amma naannoo Adaa Bargaa keessatti naannoo Buulee jettimoo san keessatti namoonni 32 Adaa Bargaa ganda Tuulii Dasee naannoo kanatti abbaa warraa 32 mana maleeyyiidha waan daa'ima jira kana keessatti ijoollee duubara geessu jira kana eessa bulchan gaama uummanni kun eessa bulaa jira yookaan immoo garamitti baqatee jira lafuma sana irra jira moo achi baqatee bakka biraa deemee jira. Amma naannuma tan jiru ka amma naannuma tan jiru jechuudha deemu gara kita baqatee ta'u biyya isaaniitti jiru kan biyya isaaniitti jiru ta'u biyya isaaniitti jira kan irratti jiranii ijumaanii hojjetaa jiran jidduu kan keessa naannoo kan buufatanii karaa kan keessuma godhatanii akka namni mana isaanii ijaarree akka wal gargaaranii mana kana deebitaniitti ittimeeti ergaa turanii jechuudha. Manumayyuu akka lammata deebisanii ijaarreeyyuu dhorkamanii jiran jechuudha. Yeroo sanitti akka mana lammata deebitanii ijaarre dhorkanii turanii ni doorsisuu akkana gootan isaan asitti sababa waraana bilisummaa Oromoo itti barbaadu balaaleffatanii isaan kallattii isaan deeggaranii. Waan baay'ee nama gaddisiisu eegamee akkuma du'aaf jechaan uummata Oromoo irraa bara wayyaaniti bara ammaa kana keessatti jijjiirama jedhamee uummanni Oromoo harka rukuchaa ture keessattuu ijoolleen Shawaa Lixaa amma eegaa Hacaaluun ajjeefame booda namni hunduu cal jedhe waa'een ajjechaa Hacaaluutiin wal qabatee kunoo sambooda biyyu unkuramee amma ammaatti naannoo Amboo kana keessatti wanni godhamaa tokko hin jiru. Mee maali ijoolleen dur falmachaa turte qeerroon Amboo qeerroon Gincii qeerroon Hoolota akkasumatti qeerroon Adaa Bargaa qeerroon Mogor kun hundinuu calliseetuma cal jedhee taa'ee ilaalaa jira nam abbaa warraa 32 gaafa manni isaanii gubatan kun mee dhaamsa qeerroodhaaf qabdu yookaan immoo maaliif qeerroon kun callisee taa'e maaliif dhaggeeffachaa jira hin baqatee moo hin sodaate moo baqatee biyya keessaa bahee jira moo taa'etuma abbaa warraa 32 bakka tokko manni isaanii gubatee akkasitti ilaalaa jiru namoota halkanii guyyaa ukkaanfamaa jiran kana irratti guyyaa irraa guyyaatti namni itti dabalamaa butamaa deema malee ka hidhame gadhiifamaan jiru kanaaf mee akkamitti ilaalta akka qeerroo tokkotti? Ani akkamitti ilaalu sodaa fi sodaa beekee ni lagatame maal ta'e kanaaf immoo isa kana jirama haga amma kana qeerroo dillibbuu itti wareegee ofiidha jirama kana fidanii egaa warri abbaa isaa jirama kanatti dhufe mootummaan kun ce'aadha. Dolceetitaa itti aangoo kanatti dhufee biyya qeerroo qarree keenyammoo lafatti dhufee ammallee nuti aangoo kanatti dhufee kan goonee maal goonee aangootti dhufee lubbuu ilmaan keenyaa fi ilmaan keenyaa hayyata keenya fakkatuma gootota hedduu itti dhabne jijjiirama isaanii kanaaf yeroo sanitti cobamanii dhuguma itti fakkaatee harka dhaanatanii fi turanii harka rukutanii fi
Achirratti garii gaafa dhufanii isaan aangoo kanarratti tolcheessanii guddaa ba'anii asii gadi itti qoosanii ammallee hidhuu fi ajjeesuu ittuma fufanii akkumaatii immoo goota jireenya weellisaa Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeesanii ammallee irratti garmaamutti jiru. Ittiin uummata Oromoo sammuu adeemsudha inni kun jechaan isaanii uummanni Oromoo immoo taa'uun qabu ammallee lafa jiru dammaqee jiran lafa kana ga'e kana qabsoomtuu kana jecha kana fuulduratti fudhachuudhaaf Gareeffamni isa barbaachisu kutafalee waaqni qabu yeroo itti rafanii yeroo itti taa'anii yeroo itti kaanii falmatanii jijjiirama itti ajjeesse kan mataa sanatti argine kana itti kiita baafannee alaabaa keenya gad dhaabbannee mirga uummata Oromoo itti kabachiisu yeroo kanatti tuutamu keessoo kallattii kamiyyuu kuduraalee fi hoolota Oromiyaa keessa kan jiran kamiyyuu bakka jiranii ta'anii Ganummaa isaanii maalummaa isaanii falmattee dhabuudhaan jira keessattuu keessoo kan beeksisanii dhaamu akkuma kanaan dura itti wareegamaa hajja'an akkuma kanaan dura itti dhamaa itti qaamaa irrattaa itti kolaafamaa hajja'an kan ammallee immoo qaama isa deeggaru waan qabu qaama yoo isa ajjeese deebi'ee nama isa ajjeese kan ajjeese waan qabu isa cinaa dhaabbatee qabdootaa fi kan ba'achuu qaban jira. Maaliif dura yeroo akkanatti himiidhaa waraanni bilisummaa Oromoo birrii bakkee kutaalee Oromiyaa keessa bakka hundatti hin galle keessattiyyuu filataa humnaan jabaatee bakka galmaan jaatee iddoo kana hamma immoo maal sodaata of cinaadha gaachana qaba waan ta'eef gaachana isaa kanas abdatee fuuldura deemee bilbadummaa isaatitti wareegamaa jiru qopheessee walabummaa isaatti gaachii mirgataa maalummaa isaa mirkaneessachuu qabaaran jira. Uummanni Oromootis immoo waan qabuun jabaatee qaama isaaf falmu qaama sina walaboonsa jedhu kana deeggaruu qaba isa itubachuu qaba isaa malee walabni tokkollee hin jirti warri jijjiiramee aangorra jiru kun Oromootti jijjiiramaa jira malee Oromoodhaan jijjiiramee aangootti ta'ee ajjeesee Oromoo irratti jijjiiramee Oromoo nyaachaa jira malee Oromoo wanti Galatoom taa'ee danda'a akka fuula Facebook isaa gubbaarratti akka jedhetti nuti kana booda Minilikiin boonna malee maqaa Minilikiin daldaluun hin jiru jedha. Kana jechuun maal jechuudha keessattuu Oromoon jiddu galeessa Oromiyaa keessa jiru akkaataa itti lafa isaatirraa buqqa'ee Arsii keessa Baalee bakka Oromiyaa kutaa 11 keessatti faca'ee jira. Gochaan Minilik godhe deebisee ijaaruudhaaf akka inni hawwii guddaa qabu akka Oromoon kana booda waa'ee Minilik Yohaannis ittiin boonna jedhee barreessee Facebook isaa irratti maxxansee jira. Mee akka nama qeerroo jiddu galeessa Oromiyaatti dhalatee tokkotti akka warri keessan lafarraa buqqa'ee tokkotti akka warri keessan afaan isaanii fi aadaan isaanii gosti isaanii lafarraa badetti mee maal jettee yaada kana gubbaarratti deebinatti taa'ee danda'ati qabdu jirtu akka qeerroo Oromootti daqiiqaa takka nama yaadu dhufe nama kan Oromummaa qabaatu ta'e waan kana dubbatu jedhanii nyaanni Oromoo ta'e Oromoo lafa tokko kama qabaatu jette kan jedhanii kaleessa harka namoonni harma namoonni kan jedhu kolaa dhimma keenya balleessee aadaa keenya ajjeese saba keenya xiqqeesse dinagdee keenya mancaate namni kun kan ittiin hojii tokko taa'ee jiraanii jiru arra ta'ee boruuti namni Oromoo ani gosa kanatti jadi nama isaa okaa de jiraatutu yoo millee jiraachudhaaf ta'u yaadan qabu inni yaada tortora sammuu yaadudha kan inni dubbate akka nama barateetti kan inni haasaa jiru akka nama baranneetti namni kun maqaa barateedhaatti qaamame waaruma barate tokko illee qabeetudha kana jechuun isaan uummanni Oromoo akka isaanitti fincilee akka isaanitti jabaatee galmaan gaatu jechuudha. Jechaa jira malee Oromoo qabxeerra deemtaa jiru akkana jechuudha. Namni namni kolaataa ture namni eenyummaa keenya balleessaa ture namni goota keenya harka muraa ture haawwaan keenya harmarraa muraa ture waggaa inni deebisee jedhu ittiin boonna malee waan ittiin wanni jedhu jiru waan ittiin boone qabu eenyummaa keenya dabalchiisee abbaa keenya harka muraa haadha keenya harma muree nama kana waan ittiin boone qabu seenasaa namoota ammallee godaannisa yoo min jaga qonnee biyya keessatti barreessee jiraachudha. Inni garaagarummaa qaban akka nugatti baay'ee inni garaagarummaa tokko illee qaba. Inni saala baay'eetu wajjiidhaa jiraachudha uummata keenyaa kan. Baay'ee galatoomii horii bulii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma beekamu intarneetiin nurratti yookaan immoo bilbilli nurratti citee jira. Egaa akkuma beektan wanni oduun amma Oromiyaa irraa isinii dhiyaate hidhaa fi ajjechan uummata Oromoo mana irratti gubuun akkuma itti fufeetti jira godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa keessatti
egaa hundumti kun aadaa barga qofa otoo hin taane naannoo Nyamar keessatti bakka hundatti Shawaa Lixaa hanga Ammidaa Qanyiititti wanti deemaa jiru waan hedduu nama suukanneessu. Godina aadaa bargaa keessaa qofa abbaa warraa 32 akka isaan mana isaanii irraa gubatee namni ijoollee 10 qabu jira, kan ijoollee 8 qabu jira, kan ijoollee 6 qabu jira, kan ijoollee 10 ol qabullee ni jira. Namaatiiwwan kun akka lammata mana isaanii irratti lafa isaanii kan guban san irratti illee deebisanii ijaarranne afaan qawweetiin akka eegamaa jiran qeerroon amma bilbilaan nu ibsee jira. Isa kanaaf egaa wanni eegamu maaltu jira? Maali wanni kun hamma eessatti deema? Wanni kun hamma yoomitti kan jedhamuuf isiniif dhiibna jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bahaadhiyatti kaabaa kibbatti har'a abbaa warraa 32 qeerraa ala bahanii qeen isaanii gubatee manni isaanii gubatee jira. Daa'imni kun ijoolleen kan keessa araasii jira, kan keessa dubartii ulfa jira. Bakka isaan bulan, bakka isaan oolan egaa Rabbi haa beeku jechuun barbaada. Isa kanaaf daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo waan kana wanni isinii dhiyeessaa jirruuf gochaan suukanneessaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Tarii maaliif manni kun akka lammata deebisee hin ijaaramne wanni isaan godhan maali? Namoota isaan dhufanii qabanii butanii deeman kan nama tokko ragaan tokko irra hin jiraanne ati Oromoodha, ati shaneedha gaaffii tokko gaafateef ati waraana bilisummaa Oromoo deeggarta, waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jedhanii mana hidhaa keessatti dararuu, qabeenya irraa gubuu. Kanaaf uummanni keenya gaaffii dhuma tokko akka inni hin gaafanne yeroo ammaa kana keessatti namni gaaffii gaafachuu akka hin dandeenye yoo gaafate sababiin isaan taargaan isaan irratti maxxansan shanee qallabda, shanee deeggarta, manni ni gubata, qabeenyi ni saamama. Kanaaf ijoolleen isaanii ni manca'u, alaamana Oromoo mancaasaa jiru jechuudha. Isa kanaaf isin murtoo keessan kennaadha. Akkamittiin akka saba keessan bira dhaabbattan, akkamittiin deebistanii saba keessan akka ijaartan, akkamittiin qabsoo kana dukkana uummanni Oromoo dukkana keessa jira, dukkana kana keessaa gara ifaatti akkamittiin akka baastan, kan biyya alaa jirtan, kan biyya keessa jirtan harka wal qabatanii bahaadhiyatti kaabaa kibbatti otoo hin jedhin qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti akka tarkaanfachiiftan waamicha isinii goonu. Kanaaf daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo wanni hedduu baay'ee garaa nama raasu maanguddoota hedduu kan deemanii magaalaa bahuu hin dandeenye, kan ijaan hin agarre, kan gurraan hin dhageenye, warroota amma maatiin buqqee kana keessa akka jiran odeeffannoo qabna. Yoo dandeenye akka isaan akka odeeffannoon keenya nu dhaqqabeen isiniif ragaa dabalataa isinii dhiyeessina. Isa kanaafiyyuu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Subscribe godhaadhaa, nu hordofaadhaa, laayikii sheerii godhaadhaa miidiyaa keenya, miidiyaa kana guddifadhaadhaa. Walabummaa News Network irraa waan dhaggeeffattaniif galatooma. Injifannoo kan uummata Oromooti. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.